warra nama hamatu jechuudha. Warra arraba isaatiin ilma namaa kana duubatti nama xulug godhee nama dhiqu jechuudha. Bismillahir Rahmanir Rahim jennetti dubbifna. Waylun jechuun gaaga'amni yookiin halaakni guddaan tahaadha. Yookiin lagni jahannam keessaa qophaa'ee jira. Likulli humazatin jechuun cufa lubbuu hamattuu taateetiif yaa. Humazatin jechuun kuni hamattuu jechuun hamtuudhaan nama dubbachuu. Hamtuu qoodoon ta'e waan namni tokko hin feene saniin dubbachuun hamii jedhamti. Lumazatin jechuun cufa akkeessituudhaatiif je. Tunis hamarraa takka akkeessu jechuun bari inni hoggaa ta'u kana jaaja. Isaa giingisu fa'aa akkeessa. Akka inni itti deemu sanfaatti maasisuun hokkana deemaa bari je'ee fakkeessa jechuudha. Kuni maali akkeessu yookiin lumazaa jechuun nyaara keetiin namatti waan takka bakka qeequu jechuudha. Nunoo bar dhufe gurbaan sun jettee nama tuffii nama tokko nama agarsiisu. Allazii yaqtaabu rajula fi wajiidhaan isa fuula dura taa'ee gurbaa tokko hamatuun humazaa yoo jaan lumazaan ammoo isa duuba deeme hamatuun lumazaa jaanii jamu fasirtoonni gariini. Yoo humazaa jechuun arrabaa yoo ta'u lumazaan ammoo akshiniidhaan jechuudha. Akshinaan bakka nama tokko waan akka inni feene jettee nama agarsiisuudha. Ammoo wanni kun dhuguma isummaanu hamii jechuun waan hamtuudha. Irraa ifeeguu qabdaniidhaaf amma rabbi wayluun jeelaalama. Wayliin kun ibidda jahannam keessaa bakka hamtu'uu jedhan. Alladii jamaa san qofaa miti inni kuni ka walii qabatee kulliin sun maalan jechuun qabeenya ka walii qabee waaddada'uu ka isa seef godhe. Ol kaaya tilaan lakkaaweetuma ol kaaya miskiinni biraa rakkata karaa rabbiitiif hin kennu hajjiin hin dhaqu kheyriidhaan hin hojjetu bakka inni wanni inni beeku maali. Lakkaaweetuma horii walii qabee ol kaayachuu qofa akka nama addunyaa irratti hafuutti. Sifa tana qaba amma tun sifa kaafiraati namni muslimaa waan kana qabaachuu qabu jechuu deema gaa rabbiini. Yahsabu jechuun hayaadu jeenni sun annama lahu qabeenya isaa kanaati tu akhladahu addunyaa tana irratti isa hambisaa yaada je. Yaada badaa qabu maqaa yaadni isaa fokkataadha. Wanni seef godhee taa'uunis maali? Akka waan qabeenyi kun umrii isa dheerisuu takka itti fakkaatti. Kallaa jechuun lakki qabeenya isaa sun isa hambisu leeysal amru kamaa hasiba jechuudha. Kallaa jechuun yaani leeysal amru kamaa hasiba dubbiin akka inni yaade sanii miti. Layumbazanna jechuun wallahi ni darbama je rabbiin itti qabate. Filuxamati jechuun caccabsituu keessatti jechuudha. Haxmi jechuun maali waan takka diigdee barbadeessuu jechuudha. Wamaa adraaka maaltu si beeksise maluxamatu waan caccabsituun sun taate ni beektaasa. Naarullaa isiin ibidda rabbiiti. Almuuqadatu jechuun taqabsiifamtuu taate hogguta kan dhaamne sani je. Ibidda san keessa darbamu taa'a jee kakate rabbiini. Allati isiin sunu taxxali'u jechuun ta mul'attu. Alal afiidati jechuun onnee irratti laalaan isiidha. Taxxali'u alamwaa jechuun oo harruha hoo isiidha laalaan isiin garte namarraan geessu kan mul'attu alal afiidati jechuun onnee namarratti. Wani takka hamtuun dhawinsi hoggaasitti hammaate onnee si dhaqnaan ifin beeytu bakka achi booda. Innahaa jechuun ibiddi sun naarullaahin sun jechuun yookiin huxamaan sun alee isaan irratti muusadatun haguugamtuudha. Jalaan isiidha gubbaan isiidha jidduu sanatti qaqaman jechuudha. Muusadaa jechuun muxbaqatuun haguugamtuudha fi amadi mumaddadaa jenna. Fi amadi yeroo mumaddadatiniin dheereeffamtuu taate amad jechuun kun yeroo jennee basurenne. Abadal aabidiin jechuun harama kaalidiina fi haa jechuun akkana jee rabbiini. Yookiin fi amadin jechuun utubaa mumaddadatiniin diriirfamtuu taate gara samiitti ol as keessatti utubaa kana keessa ol naqamanii jechuudha. Kun tolfameefichi keessa ol naqamanii asiin ibidditti jira gubbaan itti jira kar tokkollee duraa socho'uu hin harkatanidha. Yookiin muusadatun hin haguugamtu jennemi fi amadin mumaddadaa jechuun danqaraa mumaddadatin jechuun isaanitti danqaramtuu taate keessatti jechuudha. Ulaan itti cufamtee itti danqaramti. Danqaraan beektanii waan ulaan cufan sanimma. Akka ulaan hin banamne amadi mumaddadaan shikaala ulatti dhawan kanaa jedhan. Gamaa gamanaan itti dhawanii akka ulaan hin banamne waan godhan san keessatti yeroo takkallee irraan banamtuu deema gaa rabbiini. Suuratul fiili